Hin dandeenye jechuun maal jechuudha? Mee itti fufna. Guyyoonni ni dhufuu ni darbu. Namni sinuma dhalataa numa du'a. Ganamnis ta'ee galgalli sinuma ta'a. Waaqonnis wal jijjiiruu isaanii hin dhiifne. Akka ragaa amma jirutti guyyaa tokkotti qofaatti ijoolleewwan haaraa 37,000 gara lafa kanaatti ni dhufu. Namoonni 150,000 immoo du'aan guyyaa tokkotti dachee kana irraa deemu. Kuni akkanumatti itti fufa. Kan dachee kana irratti dhalachuuf dabaree eeggatus jiru. Akkasuma kan du'aaf guyyaa eeganis danuudha. Isaan keessaa tokko sumadha. Erga lafti kun uumamtee amma guyyaa har'aatti namoota meeqatu biyya lafaa kana irra jiraatee darbeera jettee yaaddee beektaa? Akka qorannoowwan hedduun tilmaaman kanatti amma guyyaa har'aatti yoo xiqqaate namoonni miiliyoona 100 ta'anii dachee kana irraa lubbuun jiraatanii darbaniiru. Dacheen keenya namoota kana hundumaa nyaattee akka waan hin argine ta'aa jirti. Siinis xiyyootti si liqimsiti. Amma gaafasitti jabaadhu, irra fiigi, ol utaali, irratti lafaan of dha'i. Gaafa tokko akka ati deebitee ishee irra hin deemnetti of jala si owwaalti. Namni akka kanaa hedduun irra lafaa irra jiraatan namoonni akka kanaa hedduun irra lafaa irra jiraatanii darbanis waan namni waliif godhe irraa waan namni wal irraa godhetu akka malee hedduudha. Namni osoo wal gargaaruu danda'uu waliin gargaarre, osoo wal jaallachuu danda'uu wal hammeesse, osoo wal dhungachuu danda'uus wal ciniine. Dhalli namaa waan hedduu dandeenyee waliif gochuu mitiiti isa danda'u iyyuu waliif hin goone. Osoo waliif gochuu yaades immoo waan namni waliif gochuu hin dandeenye waan guddaan tokko jira. Innis ilmi namaa walii isaa qulleessee cubbuu irraa walaba wal gochuu Waaqayyo dura wal dhaabachiisuu hin danda'u. Namni miiliyoonni 100 osoo walitti qabamanii dhiiga isaanii dhangalaasanii lubbuu isaanii kennanii nama tokkitti qajeelaa gochuu Waaqayyo fuuldura dhaabuu hin danda'an. Namoonni hedduun akka kanaatti walii galanii yoo nama tokkoof du'an illee namicha bitaa cubbuu jalaa bilisa baasuu hin danda'an. Yesus Kiristoos kanumaaf ilmoo namaaf du'e. Isa namoonni miiliyoonni hedduun nama tokkitti illee oolchuu hin dandeenye. Inni immoo qofaasaa miiliyoonota hedduu oolchuu danda'e. Yesus malee eenyutu lubbuuwwan miiliyoona qajeelchuu danda'aree? Fuula Waaqayyoo dhaabuus danda'aree? Namoota miiliyoona 100 lafa kana irra jiraatanii du'an keessaa namni tokko Yesus akka deebi'ee du'uu hin dandeenyetti qofaasaa du'aa ka'uuttis duunis mo'amee isa addunyaa kanaatti lallabe waan barbaade jalaa wal oolchuu yoo danda'e illee ilmoon namaa gamtaadhaanis ta'e du'a jalaa wal oolchuu hin dandeenye. Kanaafuu isa si oolchuu danda'u Yesus Kiristoositti maxxani. Mata duree koo lammaffaa suura kam balleessitaa jedha. Suura kami balleessita? Hedduun bilbila harka isaanii irra jiru
gara caaluun isaa kan itti fayyadaman suuraaf akka ta'e wal nama hin gaafachiisu. Yaadannoowwan tokko tokko hambisuuf jecha yeroo karaa deemnus yeroowwan ayyaana tokko tokkos yeroo fuudhaaf heerumaas ta'ee yeroo guyyaa jaalalleewwanii suura ka'uun beekamaadha. Yeroo teenyee suura kaane irra deddeebinee ilaallutti suura jaallanne ni kaawwanna. Suura nutti hin tolle immoo bilbila keenya keessaa ni balleessina. Osoo jireenyis akkasuma ta'e silaa guyyoota sitti tolan sana keewwattee guyyoota yaadachuu hin barbaanne immoo balleessita ture. Osoo guyyoota jireenya kee balleessuu dandeessa ta'e guyyoota akkamiif guyyoota meeqa balleessita laata? Guyyaa dhalatte balleessita moo? Guyyaa jaalallee kee karaa irratti argitee nama gaarii seetee wal bartan sana balleessita moo? Guyyaa mana barnootaa galtedha moo? Guyyaa hojii amma hojjetaa jirtu sana qacaramtedha laata? Guyyaan ati sirumaa yaadachuu hin barbaannee fi osoo siif danda'ame balleessuu barbaaddu guyyaa kamidha? Mee duubatti deebi'ii yaadadhu. Ani guyyoota 9,000 fi walakkaa ol biyya lafaa kana irra jiraadheera. Dhuguman isiniin jedha. Kana keessaa osoo balleessuun danda'ama ta'e gara guyyoota 5,000 ol balleesseen daaraa godha ture. Maalan godha hin danda'amu. Waan ta'eef isaaniin balleessuun akka waan wiixata sanbatatti barsiisuuti. Kanaafu yaa jaalalleewwan koo guyyoota dabarsite balleessuuf mataa of dhukkubsuu kee caalaa guyyoota dhufaa jiran bareechifachuuf iddoo ciiftee jirtu ariifadhuu ka'ii sagalee Waaqayyoo. Sagalee Waaqayyoos akkas jedha. Kanaafis Waaqayyo isa durii hin yaadatinaa, wanta darbettis yaada keessan hin hidhatinaa. Kunoo ani waan haaraa nan godha, inni amma iyyuu as ba'uutti jira, isin hin argitani. Ani lafa onaa keessa karaa nan baasa, lafa duwwaa keessas bishaanota nan yaasaa jedha. Taateen ati jireenya kee darbeen taatee akka suura bilbila kee keessaa salphaatti kan baduu danda'u waan hin taaneef waa'ee isaatiif yaada kee hin dhiphisin. Waaqayyo isa waan haaraa gochuu danda'uuf, isa lafa onaa keessa bishaan yaasuu danda'uuf waliin imala kee gara fuula duraatti fufi. Milkaa'uuf dhamaatii guyyaa guddaa yoo si gaafate dhamaatii kee balleessuuf yeroo muraasa qofaa si fudhata. Amalli gadheen yeroo nama jalqabu akka qoosaatti keessaa ba'uun garuu gatii nama baasisa. Hojiin dogoggora kee har'aa sirrii fakkaatee yoo sitti mul'ate boru garuu dogoggora ta'uunsaa siif gala. Sanyii gaariitu deebi'ee sanyii ta'uuf keessaa fu'ama. Midhaan hundumtuu midhaan ta'eef sanyii ta'ee deebi'ee hin faca'u. Faca'us immoo hin margu. Yeroo ati qalbii dhabdu hiriyyaa ati caalchistee qalbii si dhabsiisu osoo hin taane hiriyyaa qalbii sitti deebisu filadhu. Jireenya keessaa jireenyi maraammartoon jira. Maraammartoon jireenyaa lafaan martoo ta'ee bakka jalqabaatti nama deebisa. Namni hojii ati hojjettu hundumaatti harka walitti siif rukkutu si kuffisuuf jira beeki. Sababiinsaa hanqina kee si dhokseera waan ta'eef namni si owwaale isa
erga lubbuun darbee reeffa keetti biyyee deebisuu hin se'in inni si kafane malee si owwaale miti. Namni si owwaale garuu nama hanqina kee fi dogoggora kee sitti himuu dhiisetu jiraati otoo ati lubbuun jirtuu si owwaale. Addunyaa haaraan atirratti waan haaraa hojjettu hin jiru. Waan haaraan ati addunyaa irratti hojjettu garuu sammuu kee keessa jira. Yaada koo kanarraa waan guddaa akka hubattan abdiin qaba. Barreeffama kana karaa telegiraamis akkasuma karaa feesbuukiis kaniin argadhe baay'ee waan natti toleefin sagaleetiin isiniif dubbise. Namoonni akka kanaa muuxannoo fi ogummaa isaa qabaatanii miidiyaa mataa isaanii irrattis ta'u akkasuma chaanaala karaa telegiraamii barnoota ijoo kan qoqqoodan jiru. Isaan akkasii gaafa barreeffama isaanii dubbistanii jireenya keessan keessatti barnoota guddaa fudhattu. Akkasuma viidiyoo kanarraas immoo warri gurraan dhageessanii waa baay'ee akka hubattanii abdii qaba. Turtina waliin gootaniif galatooma.